Ay waa'ee Musee muduun taane Yesuusidhaa fi Muhammadii gaafadheetani. Ergamoota raajoo tana dura seera raajoo tana dura diiguudhaaf hin dhufne jira. Raajii jechuun tokko isa singular plural raajoota jechuun kumaatama biliyeenaroota jechuudha hedduu baay'ee. Amma Jiisaasidhaan maal jettanii turtanii? Ragaan hin gaafanne gaammas. Ragaan hin gaafanne amma ragaa wangeela raayis quraana raayis naa kanneen ani hin jetture akka islaama ta'an. Itti deemaatan jira. Yeroo gaaffii sin gaafatanii kallattiinumaan deebisaa jettan. Gaaffii sadii na gaafate. Si deebise kaa? Ayyee erga Yesuustu dura jiraate Muhammadiin immoo quraana keessatti ayyaata 56 lakkoofsa 84 irratti jalqaba musliimotaati jedha. Inni sun akkamitti ta'uu danda'e wanta jedhamu kana naaf ibsami. Yeroo inni dhufutti jalqaba jechuun namni rabbitti sammiitti namni waaqayyoo tokkichaaf jalqaba nama rabbiif masakame islaamota isa seenta isaatirra. Ustaaza asitti waa takka itti dabalaaf hoggu takka. Wanni achitti amma dubbiftee jalqaba musliimotaati jee malee jalqaba islaamummaati jee moo jalqaba musliimaati jee obboleessa. Haa ta'u jalqaba musliimotaati jedhe. Eewwa islaamummaa fi musliimni garaagara maaliif jalqaba nama islaamummaati. Islaamummaan jalqabni isaa addaam irraa eegalte ilma namaa jalqaba irraa eegalte. Saniifuu jalqaba musliimummaati osoo hin taane jalqaba islaamaatii miti. Tolee. Haa ta'u erga akkas ta'eeti islaamni amantii sana argatee musliimni immoo amantoota erga ta'aniiti kan itti amanee jechuudha musliimota jechuun. Inna Muhammadiin waanoo jalqaba isaaniitii na duree itti amane jedheeti kun asirra ragaa jira. Yesuus akkamitti musliima manaa saba isaa keessaa namni dura rabbiif sammiit godhee saba first ergama hunda Museen gaafa dhufu he is the first tokkoffaa jalqaba gartee musliimoota jalqaba nama waaqayyoof masakameeti. Yesuusis gaafa dhufu tokkoffaa jalqaba gartee dura nama waaqayyoof masakamuuti. Then warra inni yaamu tokko lama sadi warra akkasitti deemuu jechuudha. Nami Muhammad akkas jedhe ani jalqaba isaaniitii jedha amma dubbisaan ture quraana kanarratti. Jalqaba eenyu? Jalqaba musliimotaati jedha. Jalqaba musliimotaa? Ayyee. Musliimotaa kamii? Maal isaan lamatu jiru isaan silaa? Musliimotaan si jedhee bara. Nabi Muhammad gaafa dhufu karaa waaqayyootitti uummanni isa gartee yeroo inni jiru sanitti uummanni musliimatti waamaa turan ni jira. Eenyutu waamame ree? Inni iyyuu jalqaba jechaa jira. Gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture namni gartee warra koolotaa badan gara gartee karaa waaqayyooti yaamuu ture jira. Lakki. Nana geessa biyya lafaatitti ergamee namni saba Israa'el gara waaqayyootitti yaamaa ture jira. Yeroo Yesuus at the same time jira. Yeroo Yesuus jiru moo? Yeroo Yesuus dhufe san. Yesuus tu waamaa ture kaa gari. Dhaggeeffadhu yeroo Yesuus dhufe san. At the same time, namni yeroo inni gadi dhufu namni warra gartee Israa'elootaa kana saba koolotaa bade kana gara waaqayyooti yaamaa ture jira. Yesuus dura moo Yesuus booddeedhaa kan jechaa jirtan kun? Duuka buutuu Kiristoos ta'ee namni yaamaa ture jira. Yesuus dhumatu waamaa ture kaa? Yesuus tokkoffaa isaa miti kan yaamaa ture warra koolotaa badan. Eeyyee. That's it. Eeyyee isatu waamaa ture. Naa deebistere akkasuma. Okay, Nabi Muhammad dura osoo Nabi Muhammad waaqayyoon hin ergin saba Arabaa kana keessatti bakka bu'aa waaqayyoo ta'e namni yaamaa ture jira. Otoo Muhammad hin ergamin immoo? Quraana qabatee? Hin jiru. Muhammadiitu jalqabe. Goobas rabbi bakka hanqasumalee jalqabe isa akkasitti jalqabe. Gaafa Museen saba Israa'el gara waaqayyootitti yaamaa ture gara Museetiin malee waaqayyo abbaan ni beekanii. Laakiin beekne. Namni waaqayyo abba tokkoffaa waaqayyoo tokkichatti dura amane saba Israa'el keessaa Museedha moo qaama biraati? Museedha. Goobas namni waaqayyoo tokko abbaa jedhee gartee dhugaa barsiisaa ture tokkoffaa Yesuus immoo qaama biraati saba Israa'el keessaa jaarraa isaa yeroo isaatitti. Yesuusidha inni kun beekamaadha. Baqqaaree akkasumaree maal kun akkamitti si dhibaree? Ayyee. Kinoogaa asirratti amma Yesuus Kiristoos
saba warra biyya lafaa keessa badan waamaa ture Islaama gara inaan mootummaa abbaa jette sanin isaatti. na deebi Eh, Islaama Museen Yesuus Kiristoos Islaama moo Islaama amantiin isaa maali inaan jettaa turte. sirriidha. Akka Inni waamaa ture sun amantiin sun amantii islaamaadha. amantii Islaamaati. Museen akka Islaamaati wangeela keetirraa Yesuus akka Islaamaati wangeela keetirraa asii kan namoo quraanarraa. Wangeeluma kooraan alaa addaamee rakkoon hin jiru. Goobas ni fudhatta. Nan fudhadha. Akka inni yeroo inni waamaa ture sana. Galgala kanarraa dura Islaam jechuun galgala kanarraa yoon hangartee wangeeluma keetirraa Yesuus Kiristoos akka Islaamate yoon sii kanne Yesuus Islaamete ni fudhatta. Amma ni yetta Islaama ni yetta. Eeyyenaan jedha jedhime. Waan jedhe. Maal jettan neetworkii tuni jiraa qabee ture. Yesuus Kiristoos akka Islaamate wangeela keetirraa dubbii Yesuus irraa yoon sii kanne mamii malee shakkii malee galgala kana Yesuus eeyyee Musliima jettee naannii yettaa ni fudhattaa siifin kanna. Macaafa kootti nan amana. Waan macaafi koo jedhe hunda isaa nan amana. Macaafuma kootti immoo nan amana. Goobas. Tole. Waan si gaafadhu dura waan tokko dura itti walii galuudhaaf beekamadha. Islaama jechuu dhageesse malee hiikoo isaanii beektaa? Islaama jechuun maqaa amantii ta'uu isaa nan beeka. Hiikoo hin qabu hiikoo amma sanyii yeroo jedhe afaan Amaaraati moo afaan Oromooti? Sanyii namaa Oromoodha kaayi. Sanyii jechuun beekamaadha. Yataawwaqeedha. Yataawwaqeedha. Hiikoo qabu moo hin qabu? Qaba. Goobas. Afaan Arabaati moo sanyiin afaan Oromooti moo afaan Amaaraati? Woordiin jecha Maali gaa'ii afaan Oromoodha kaa? Goobas. Islaama jechuun afaan Oromooti moo afaan Amaaraati moo afaan Ingiliziiti? Islaamni kun waaliin isaa namaan galu. Namaan galu afaan Oromoo akkati Amaara. Okay, hayyee waan si gaafadhu amma fakkeenya si gaafa. Amaanuel jechuun afaan Oromooti moo Amaara moo Ingiliffaadha moo Araba? Seerchi godhee malaala malee googilii irra kana afaan eenyu kate. Okay, kanaan si gaafadha amma in sarchii goota amma haati beektuun si gaafadha hayyee. Amaanuel jechuun Amaanuel jechuun immoo. Amaanuel jechuun jechi kun Amaanuel jechuun Arabiffaadha moo Ingiliffaadha moo Amaariffaa? Hin beektu kanaas? Amaanuel jechuun kun macaafuma keessatti jira. Hiika eessaa akka inni qabu iyyuu hin beeku. Amaanuel jechuun iddoo hundumaatti Amaanuel jira. Dhufee hin beeku naan jette siin gaafadha irra deebi'ee. Amaanuel Ingiliffaadha moo the rooting the original wording kun Amaariffa moo Oromiffa moo Ingiliffa moo Arabiffa? Kun na sobsiisuu danda'a fakkeenyaaf Ingiliffas Amaariffas Oromifas jechuun danda'u. Maaliif iddoo hundumaattuu afaan kan hundumaa keessatti Amaanuel jedhamee waamama. Hin beektu jechuudha akkuma Ingiliffaa sana hayyee sirraa hin jijjiira. Elooyi jechuun Oromiffa moo Ingiliffa moo Amaariffa moo Hibruudha moo Giriikiidha moo Armaayikiidha? Elooyi kan jedhu kunis isa Yesuus Kiristoos ittiin abbaa isaa kadhate gaafa lubbuun keessaa ba'uuf jedhe sana akka jedhee kadhate sana waan ta'eef macaafuma irratti. Eenyutti kadhatee miti. Waanni tokko dura nu galuudhaaf beektaa eenyu kiyya sanyii. Afaan tokko afaan kun afaan ergisaa jira Ingiliffaarra afaan namni qaama fudhatu jira Amaariffaa Arabiffaa afaan kun adda addaa warratti hirkata yeroo garii walii gallee. Waan jedhe afaan kun oriijinaalatti deebi'u qabda sanyiidha yoo jedhan amma maqaan kee bakka feetee dheete sanyiidha Amaariffaa keessa dheetus simee maannoo yoo jedhan sanyii noo sanyii mayetta Ingiliffaa sanyii min maalat noo what is the meaning eesh ma'ana hiikoo isaa afaan nama saniititti hiikoo amma fakkeenyaaf wangeela keessatti siif hin himne Amaanu'eel jechuun jedhanii waraabbii keessa kaa'anii Ayyee. Waraabbii keessa kaa'anii waaqayyoon wajjin jira jechuutti hin hiikamaa siin jedhanii Ayyeen. Amaanu'eel way afaan Oromooti. Hiikoo sii hima malee oriijinaalli afaan sanii afaan Giriikii ta'uu afaan Ingiliffaa ta'uu afaan eenyu ta'uu namni sii hime hin jiru bar. Miti. Sirriidha. Goobas. Kanaaf jecha sanyii jedhamu kana dura ruutiin isaa oriijinaalli gartee hundeen isaa bakki irraa burqe waan irraa jaarame qubee jecha afaan Oromootirraa. Kana walii gallaa miti. Miti? Maali kamirratti walii gallareem? Eewa. Tole Islaama yeroo jennu Islaam Nabi Muhammad saba Arabaa keessaa dhufe Arabiffa dubbata Quraanni afaan Arabaa bu'e.
Namnis biyya Arabaa keessaa dhalate sabni isaa tokko Arabaa afaan Arabaa dubbatamoo afaan biraa dubbata. Araba taanaan araba dubbata kamaala magaafin kan korra neeresitanii amma sinama. Dura siigalchuutti waan ruutiin tokko yoo jechisan wordiin san hiikaan qaaliin jechisan gartee yoo siif hin galle waan numma takka siigaltu hin jirtu. Okay waan jedhe islaama jechuun jecha qubee afaan Arabaati jecha Arabaati malee Oromoo miti. Jecha maaliiti? Jettani Arabaa jettan. Baasi amma jechuun waan ni qabdaa Google ni qabdaa. Atumaan si sarchiisu gosi baasi saayik. Google bilbila kanaan akkamiin seenareemma. Amma seeniit ilaali qottu islaam jechi ruutiin kun oriijinaal jecha kun jecha maaliif jedhi qottu laali deebi ol deebi reeqaasii kanna. Inni amma rakkoon qabu jedha akkasumatti. Maal jettan? Ustaas gidduutti kana irratti haasa'uu danda'ama. Isumarraa hin xumura jeetii bar. Jecha kana naalaali ol deebi. Ibsuu barbaadeen yaani. Miti isin jedhanii. Deebis ayyee. Tolee bareedaadha. Jecha kana irratti jechi islaam jedhu jecha arabiffaati jette. Kallattiidhaan jechi islaam jedhu dikshiinarii arabiffaadha jiraa? Baasi insin jedhee bara jecha kana achirra baasi. Islaam jechuun siif himani. No anumaa qabaddeen jiru fakkeenyaaf. Jecha dikshiinarii qaamusa arabaarraa hin jira. Qaamusa arabaarraa hin jira. Jecha fakkeenyaaf amma afaan arabaatii fi yeroo ittiin quraanni itti barreeffamuu jalqabee Islaam jechuun quraanarra hin jira, hadiisarra hin jira, qaamusa arabiffaarra hin jira. Waan sin jedhe deemaa Google keessaa seenaatii hiikoo wanta akka barachuuf yoo Google'itti isin amannu jettan qubee generation booda deebitee jechuudha. Deemaatii seenaa laala nu miti keessa kaa'e. Baay'ee bareedaadha. Amma jechi kun jecha kana si gaafadha jechuun dikshinarii jechi Islaam jedhamu kun jecha gartee Arabaati moo jecha Oromooti siin gaafadha. Jechi Islaama jedhamu Arabas miti Oromoos miti. Gaafiti. Tole. Jechi Islaama jedhu akkaataan inni jedhamu si dhufa. Si ibsanitti si dhufa. Naa ibsiin jenne miliquu kan keedhisi. Eenyutu jecha afaan maaliiti? Siifan ibsaan dhaggeeffadhu na gaafadhu kaayii maalati? Maanatti ariifatta? Siifan ibsaan barsiitti na ariifanne ragaan si gaafadhe ifumaaf irra kattee waan si jedhe jechi kun afaan Arabaa eegan ta'in afaan maaliiti? Ittan si dhufa. Afaan Arabaa afaan maalis miti. Maalirraa dhufe jedha jechi isaa? Waan fadheerraa dhufe. Okay waan takka ofan adeebise. Ani jecha Arabaati jedheetiin amana Qur'aanarra jira. Wasammaakumul muslimiin waan ni jira. Dictionary Arabaa keessa jira. Google irra jira. Na dhaggeeffadhu. Jechi kun jecha afaan Arabaatii miti jettee ragaa kee ammas baase anas baaseen si garsiisa. Tolega. Siif ibsitan ragaatti siin. Naa ibsiin jenne. Jechi kun akka fadhiyaatas. Screenshot godhi fiti afaan waan taate. Oh my god. Na dhaggeeffadhuuti siif ibseen na gaafadha. Maal si dhaggeeffadha? Akkamiin si dhaggeeffadhuun? Waan akkamiin si kaaniin sitti maal jira? Okay, Jesus kan jedhu kana yoon si gaafadhe jechi kun qubee afaan maalirraa dhufe afaan maaliiti yoon si jedhe afaan akkanaatiin aan jette. Miti. Waan tokko yoo ruutii qubee jecha tokko si gaafatan jechi afaan tokko keessa hin jiru yoon aan jette ragaa fiduu qabda. Feetu Google'ii kan kee, feetu kitaaba kan kee, feetu Quraana kiyyarra, waan feetarra. Waan si gaafadhe waan salphaa akka bookee goflaa bookee yookaan mixiidha salphaa hanqa firii sanaa bitaa waan si gaafadhe salphaa kana akka nama deebisu tokko dhufte. Gurbaa afaanii fudhattee gartee tallaftee samiirratti jechi Islaama jedhu jechi kuni qubee maaliiti afaan maaliiti? Haa ta'u baay'ee bareedaadha. Jechi Islaama jedhu akka jedhamutti root wordii salaam jedhu irraa dhufee jedhu. Jechi kun salaam haa dhufu bakka fadheerraa haa dhufuuti. Naa ibsiisiin hin jenne goobazii naa ibsiisiin hin jenne deemtee salaamiinis afaan gartee Arabaatiin hin beeku. Ati waan akka beekamne barbaadaa jirta kanaaf. Na dhaggeeffadhu. Naa galu kavariin godhi. Sittani maa na xumursiisiitii na gaafadhu. Na dhaggeeffadhu kaanis milik ani ammasumaa qabamteewu gara biraa boqonnaa taanetiin si deemtee. Na dhaggeeffadhu. Naa ibsiisiin hin jenne eega waan takka naa himte jechi Islaam jedhu kuni jecha Arabaa keessaa dhufe moo Ingiliffaa keessaa dhufe moo afaan kam keessaa dhufe goobazi. Naa ibsiisiin jenne naa himiin siin jedhe himii fi ibsiin adda. Explain and telling the different. Waan siin jedhe jechi Islaam jedhu kuni afaan Arabaati moo afaan Oromooti moo afaan Amaariffaati moo is nan language irraa dhufe.
The direct word Islam is not found in Arabic origin. Waan root, siin jedhe It comes from the word dhaggeeffadhu. salam. Jechi waan fedhe salaamii sun bakka irraa dhufe originaalli jecha kanaa deemee afaan kamirraa dhufe. Ish. Adam tanya. Naggeeffadhu. Sittan hima. Afaan Oromoon beeku. Yeroo maamlaan laattooti deebii. Yeroo sin goobasi jiisa maqaan keenya oguun siin jedhe akkaasan is done. Waan isin jedhe dhumatte. Jecha islaama jedhu laana dhaggeeffadhu. Jecha sadii jira laama. Kana sadeen addanaa baase. Tokko aslaama kan jedhu jira. Islaam kan jedhu jira. Salaam kan jedhu jira. Amma kan irratti haasaa jiru islaama isa jedhu kan irratti. Fakkeenyaaf sadansaa sitti meera. Salaam kan jedhu jira Arabiffaan. Al-salaam jechuun amma fakkeenyaaf. Akkasillee jedhama. Qubee illee dogoggortee pronunciation illee dogoggora yaasu jirta. Rakkoon qabu na dhaggeeffadhu ta'u. Salaam isa jedhu aslaama Islam yookaan Islam isa jettan kanadha. Islaam jechi jedhu jecha salaam jedhu irraa dhufee jedha amma Arabisaa kanan dubbiserraa. Islaam jechi jedhu jecha salaam jedhu irraa dhufe. Salaam jechuun nagaa jechuun islaama jechuun dhaggeeffadhu qaba. Waan dilli ati dubbisu jirtu kun jecha Arabaati moo jecha Oromoo dubbisu jirta? Haa ta'u jecha Arabaa jechuun no Araba siinfalmaa jiru isa. Goobas thank you so much. Jechi kun ijaaramee eessarraa dhufeen siin jedhe jechi Islaama jedhamu kun. Haa ta'u jechi islaama jedhamu salaam irraa dhufee jedha. Jechi dilli ati islaam aslama eenyu tala eenyu ta'e eenyu jechuudha. Jecha afaan Oromoon natti dubbachuu jirta moo Arabiffaa jecha Arabiffaa dubbachuu jirta? Maal kun wal nu gaafachiisaa sitti meera. Aboo gaafii deebisa gaafachiisaa miti uummata waa barsiisuuf asirraa. Ani bara ati naan mormiteef Aaroon keeru uummata jalaa haa dhaggeeffatuuf malee mar. Ati wangeelaan fudhattu quraana keenya fudhattaa ani manaama san abjuu mul'ata. Waan siin jedhe aslamaa fi islaama jechi ati jechuu jirtu waan qubee afaan Oromoo dubbachuu jirta moo qubee Arabiffaa dubbachuu jirta? Mee Arabiffa isaa kan beektu baasiitii kun akkas jedha anaan goobasi si gaafate. Jechi islaama jaamu kun jechi islaama jaamu kun jaarmeenii isaa bakka fedharraa ciccitee haa dhufu Araba keessaa dhufe moo jechi qubee Arabiffaa keessaa dhufe moo afaan jechuun Amaariffaan salaamiidha. waan Salaamiin siin jedhe nagaan Amaariffis semetikii ammala laangueejiin kuni salaamiin kun baasi. Uff fageetamaa inni haa ta'u yeroo naannaa jiru. Goobazii baasi yeroo miti waan daqiiqaa takkaa gadi deebistu maaf sa'aa nutti gubda yaa goobazii iddoo atti gubnu miti nama kuma takkaa dhibba sadii wali qabnee taa'utti maal jiru. barbaadde? Waan si jedhe na dhaggeeffadhu irraan si deebi'a the last dama xarrashaa question the last thing si gaafadha. Jechi islaama jedhamu kuni jaarmeen isaa bakka fedharraa dhufu afaan Arabaati moo Oromiffaarraa dhufe? Jecha salaam jedhu jira Arabiffarra. Dabaree jecha aslaamaa jedhu jira. Aslaamaa fi salaam kan jedhu jira. Islaama kan jedhu kun garuu. Waan maraattu waan fayyaan qabne hojii kana iyyuu isa waan akkami yeroo garii jaldeessina gooma nama buusa waan gaafachuu jiru dhiisee waan biraan itti haasawa hundee fedherraa haa jaaramu hasaatu ama eloo yoon jedhee gaafadhe takka irraa quban qabu wangeela isaarra jira moo quraana wangeela isaarra Oromoo miti jechi kun deeme namni afaanuma namni dubbatu tokko waanuma takka keessa waan fedherraa jaaramee haa dhufu. Gamoon fooqiin dhibbi takka yoo gubbaa jiraatte hundeen isii fooqiin kan irraa jaaramtu lafarraa jaaramte. Namni ati argitu kuni waan hundi biyyoorraa jaarame waan oriijinaalli biyyeerraa jaarame. Walii gallee sibiilli ati argitu kun biyyeerraa jaarame hundi siidhaa bakka akkana jaaramte waan oriijinaal ruutii waan kanaatiin isa gaafachuu jira. Maadha kan hin deebisa jedhee gubbaa harkaa fudha sanyii deebite. Eeyyee. Okay, deebite. Waan jedhu. Amaanuel si gaafadheemi. Ayyee. Amaanuel afaan Oromooti. Lakki afaan Oromoo kanarratti Amaanuel jedhama. Maariffaan illee gara Ingiliffaatti illee Amaanuel jedhama. Waan ta'eef Oromoodha jechuun na rakkisa bara. Akkasi siin jedhe. Afaan Oromoo maal jedhanii sii kan? Eega yoo afaan Oromoo kan ta'u taate. Gadoomee cufadhu. Yoo afaan Oromoo amma nama jedhanii waraabbii keessa kaanii wayisii kan nama yeroo jedhan afaan Oromooti miti. Ayyee. Amaanuel siifi kan akka afaan Oromoon ta'in sii kaniimi. Akka afaan Oromoon ta'in. Hiika Amaanuel jedhu kana akka macaafarraatti Amaanuel jechuun fayyisaa biyya lafaa jechuudha jedha. Okay. Amaanuel jechuun maal jechuudha? Fayyisaa biyya lafaa jechuudha. Hin jedhu akkas. Eessatti akkas jedha?
takkaa waan hin dhageen. Dira dhageessanii waan akkasii? Alaikum salaam. Sanyii. Waayee. Eessaa fuutee gartee Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaatii kan jedhu. Macaafarraatiin arge. Laa takkaan argin nagarsiisime. Dubbistan immoo silaa hundasaa macaafa. Dubbise yaa. Maaliif macaafinni qaaniin hojjetu jettani reesila? Nagarsiisi ka Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati kan jedhu eessa caafamee jira wangeela irratti. Seera uumamaa irraan kan mul'atu yannis. Akkana mirqaanteetuma bakka hin mirqaanteerra. Maala animmaa hin qaamoni lakkiyan akka. Qaamu ayyee hin duyde. Akka warra kaanillee miti maqaa namaallee akka warra kaanillee miti bari hin qaamoni. No okay hin duyde. Haraqee yookaan farshoo yookaan biira. Jettani gaa silaa irra biyyan keessan. Okay ayyee keessan. siin jedha maaf kijibda wangeela irratti ati. Maaf itti dabaltoo. Wangeela keetti Maal jechuun maal jechuudha jettani isin akka agartanitti. Ati fayyisaa biyya lafaa naan jette. Dilaan reefu dilaan sitti mutu jiru sana eessa dheete waraabbii keessa kaa'imee Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin jiraa jechuudha hiikoon isaa. Eessaa fuuteeti fayyisaa biyya lafaa kan jedhu wangeela irraa. Naan dogoggoree jedhime. Lakkiin dogoggoreen. Ragaa naa kenniyyee eegan dogoggorreette shakkii malee mamii malee fidi ragaa. Naan fudhadha barumsa naa ta'a. Ishi siniifan baasaa akka biraa faana haasaa amma itti amma Laa baasu. amma ayyee baasi qarraansii kan ayyee baasi. Profeet jirtu. Shaambal Tulu. Yes, my brother. How are you? I'm fine. Where are you from? From Ethiopia. Ethiopia. Do you speak Oromo or Amharic or English or Kiswahili? Oromiya. Huh? Language Oromiya. Language Oromanya. Language Yes. Oromanya. Mani no. Amaariffaa fi Amaariffaa wal keessa laayita. Yaa warsiifan qalaqqalee kaa beeka. Maa qalaqalta kanatti? Beekaan godhe. Qalaqalami. Nama Oromoo. Nagaan siifaa ta'u baga dhufte. Welcome. Welcome to Welcome this to- panel. Yeah. Jirtu ati? Jirra galata gooftaa akkam. Profeetiidha arganne obbo. Profeetidha baay'ee wal karakkarraa ture jara keessan kanaanis irra kaleessasi. Eenyu waliin wal karakkarte? Badan amma isaanii kennaa abdii faarra jiru tiktook irratti argee isaan kanamas bukkee dhufe. Ana hoyyom kennaa kenni ture. Ani obboleessa keessa miti. Kennaa tami kan maaliif? Kun osii kannaan jiranii? Eh? Kennaa si kannaa jira. Ababaa moo? Ay, kennaa gaa'olii keessanii akkasumallee kennaa garaagaraa akkasumallee dooraala soo jiraatte immoo fandii yoo gootan maal ta'a wangeelaan ittiin hojjedha. Qabeenya maali jechuun waan argate waan walii kannaa jedhan waan nama si kadhateen dhoowwatinaa jedha waan nu kadhatte si kannana si kadhateemi sadaqa nuu ta'a. Kanaaf amma gaaffii tokkotti si gaafadha kennaa birrii illee Qoy gaafiin yaadee buumee qoy gaafiin hin deebine gaafii shan mojaa gaafadhee namni takka deebisan jiru asumarra anamma kennaa isaanii argatee jira. waa'ee Amaanu'eel Mee Profeet Raabaa Amaanu'eel jechuun waaqayyoon faana jira jechuudha deebii deebiftee. Okay, inni kijibe moo inni kee jedhe Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaa jedhe kijiba moo dhuga? Ay kijiba siin jechuun nama tuquuf toon ta'in yan. Tuquuf miti dubbii takka ni dogoggoree moo sirriidha? Amaanu'eel jechuun macaafuma jira. Amaanu'eel An san sin gaafanne naan beeka waraabbii keessa naan dubbisa boqonnaas keewwataas kakuu haaraa naan beeka kakuu moofaa keessa jechuun bakkuma feete haa taatu. Waan jedhe an akkin inti beeku Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajji jira jedheetti gartee hiikamee jira. Miti? Shoortii miseejii isaa sii deebiseetanii? No waan jedhe obboleessi kiyya sanyiin kun ni dogoggore moo sirri didee jira ni jira macaafarra jira Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaa jedhe. Namni midhaan nyaatu tasuma murteessiti hin dogoggoree jedhe hin jiru jedhe macaafarra Profeet hin dabarra hin jiru jedhe. Injiru jechuurraa maal asiin jedhe seete?
Nama dhugaatii miti nama dhugaa murteessu. Nama dhugaati Amaanuel jechuun. Na dhaggeeffadhu si gaafadha. Ana kan itti beeku ni kijibe na dhaggeeffadhu anaatu waan kana fidee naafis amma ragaan siif ni jira nan jedhe sigaa Amaanuel jechuu kan itti beeku nan Amaanuel jechuun hiikoo isaa kan itti beeku waraabbii keessa kaanii warri gartee anas moos eenyu waan nu barreesse akka itti kaa'e waraabbii keessa afaan Oromoo nu barreessetti Waaqayyo nu wajjin jira jechuutti kama jedheeti sirri moo dogoggora. Sirriidha. Amaanuel jechuun fayyisaa biyya lafaa kan jedhu wangeerra jira. Amaanuel jechuun fayyisaa biyya lafaatti jedhee yoo kaasuu baate iyyuu Amaanuel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira. And dhugaa si wajjin naasa nama kana kan I don't want to talk with you. I'm done. You are right. Thank you. You are Bye. right. That's it. Go. Damn. I need to go. Dem go kijibdu kana jaa inna saani enu shaffanu dem warrate murteessu kijiba isi in kijibde dogoggoraan jedhuni dogoggorallee prophet jetti duba ana sirratti dhukke nama raakaasa jecha isin dubbatanii isin qaban nama kijibu waan injirre kijibu tokko I don't want to waste my time injiru waan akkana peenteen takka ta dhugaa dubbattu mee dhuftu wal shaffanti obbaleesii kijibe wangeeratiin kijiben jedhuun nama islaama osoo ta'e ustaad awwal osoo taateen dhiisuun kijibdeen jedhan faraan osoo taateen kijibdeen jedhan hangeen ragaan akan nutti waan hin jirre wangeera kaa quraana keenya abadan wala kijiba rabbi irratti uumina aayaa kiyyan jijjiirina rabbiin jedha ummanni baxabbaxanii Phaawulos akka fadhe godhe akkana fudhatan jechuudha kun hin jira jedhee siif hin fide jedhee carraan akkana jedhe kun dhufeeti hin beekaa hin jiru hin beekaami hin jiru hin jedhu no maaliif deebistan profeetii isaan jaaladha nama kijibun jaaladhu dhugaa hin jaaladhu an dhugaa anaas si baase because atis kijibe obboleessa kan kee waan wangeela keetirra kijibeef kutema maaf ni kijibe moo dhuga dubbate tema pen profeetii miti raajiif hin jettu na cufa takkaan siitu wanta waan dhugaa dubbattu hin jirtu amma waanuma xiqqootan waan wangeela keessa ittiin dabalina isinitti dabalamaa jedha hin hirrisina isinirraa irrataa kan jedhu wangeela keerra caafamee miti qubee takka qubee jechuun koomaa tuqaa waraabbii takkellee ittiin dabalinaa jedhee bar jechaa miti wooma xiqqoo takka ittiin dabalinaa jedha wangeele waraab tuqaa ni qabdi bakka sana yoo jedhu tokko ni qabdi jedhe gartee yoo qabaatte yoo hin qabaanne hin qabdu jedhe yoo qabaatte tuqaansa yoo hin jiraan hin jira jechuun wangeelatti nama kijibee jechuudha jedha wangeelli kan kee maali wangeela keessan akka quraana irraa isinittis na jedhan tottaatti dabala yeroo nu bira dhuftan nuti waan dhugaa malee waan hin jennu jedhana dhiisaa waan akkanaa tana kiristaanni kotta dubartiin hin dhufin har'a na bira dhiiruma teessan qofaan barbaada raajii fi faarfataa fi daaqoonotaa fi faarfattuu cufa hin barbaada abuu xalaa hin kuttanii abbaa caalii ustaad abdii ibsaa ni jirra waan kanatti na gubu kun isin hin gubu ummata jechuun waan yoon gaafadhe yoon ani gaafadhe waanuma jiru takka kun ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessanitti mee jira jedha eenyu yesuustu jedhema waaqayyo irraa dhagee qophaa miti kun waaqayyoon yesuus waaqa waaqanaan jedhe hayya waaqayyoon kan kee waaqaan qabaa jedha kun waaqayyo dhugaan waaqayyo irraa dhaga'u jedha kun akkam siifin ibsaatiif gulaa walitti deebisi gaafina gaafadhu jedha takka takkaan nan gaafatini koottaa namni kiristaana boqonnaa isaan irraa naa deebistan. Hijibuuf deema bara yeroo itti gulaalee deema jechuun hijibuuf deema soba hooteen dhugaa waaqayyo yoo lallabame akka Phaawulos dofee sobuu deema yeroo bar yeroo dhalatu ustaaza macaafa Luuqaas boqonnuma meeqasa tokko dhaloota Yesuus tokkumay diddami lakkoofsa 60 irratti 64 irra maal jabeeta mucaa yeroo dura dhalatu san waaqayyoon galateeffatee jira waaqayyoon dura yeroo dhalatu afaan yeroo eekkatu tuutu soowwan inni dubbate waaqayyo galateeffatee jira Yesuus beekanu mucaan kun akkas yeroo dura dhalatu eega yeroo dura dhalate waaqayyo galateeffate waaqayyo inni galateeffate waaqessuudha malee mucaa xiqqaa kana waaqessuu osoo dhiisanii bareeda. Sanqafa Yesuus Kiristoos ulfina waaqayyumaan galateeffata gaafa Yohaannis 17 lakkoofsa takka irrattis eega dubbii wayii dubbatee booda yaa abbaa yarichi geeraa ilma kee maaree gara maaree waaqayyoon isaa nama sagaduuf qaba. Yesuus ulfina eenyuuf kan abbaaf kan nabar waaqayyo abbaadhaaf. Subhaanallah. Kana jedhee kunoo dubbii kan erga dubbatee ol ilaalee yaa abbaa yarichi geeraa
ilma kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu jedhe. Akkana boo Yesuus gartee ulfina eenyuuf kenna? Ibsa eenyuuf kenna Yesuus ulfina? Waaqayyoof kana waaqayyoof. Akkana waaqayyo isaan jedhan waaqayyoon isaanii kun waaqa biraatiif ulfina gartee annaa jira kaa. Gaarii maanaan jette yeetu lololeenii gaariiu. Maaliif gaarii naan jettan gaariin isa tokko qofaa jira waaqayyo qofaa. Gaarii naan jedhan jedhe isaan irra gooftaa maarree jedhanii maqaa adda addaa itti moggaasan. Gooftaa galaamee jira na galchaa. Afaan irraa gabbuuna. Nama gaafii san qofa deebise si deebisa eenyu profeetii attan kana. Gaafiin si gaafadhe ni kijibee gurbaan wangeera irratti yoo naan jette achi boo si wajjin haasaa yookaan si wajjin haasaa. nama ko naamusaanii yoo dogongorillee naamusaan ibsita malee akka amantaa musliimaa keessatti ofirraa ariitee maal barsiiftamee ishii kana bicha naa ariiti. Miira lolaa keessa galteeti akkasi baratte quraan irra. Waan jedhe gurbaan Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaa jechuudha. Na dhaggeeffadhu. Kana deebis. Dhugaa nama dhugaa yoo taate kanatti si murteeffadha kana booda. Riilii deebiseera Amaanu'eel jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedhama. Naan beeka san naan beeka. Namni Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati jedhee wangeera irratti ni kijibe moo dhugaa dubbate. Mucaan an jedhu siin jedheera man jedhu. Deebis hin jettu deema jedhu. In jedhu siin jedheera bar. Waan siin jedhe namni wangeelarra Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaa kan jedhu jira jedhe namni san ni kijibe moo dhugaa dubbate wangeelarratti. Anamma si jammar gaafii mataa kootiin qaba sirra. Si jammarii fi si carras hin gaafanne. Namni wangeelarratti ni jira jedhee ni jira naan jedhe wangeelarra Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati. Namni san yoo kan jedhu ta'e amma fakkeenyaaf ani Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaa kan jedhu wangeelarra jiroon sin jedhe. Naan kijibee ittiin dabale moo dhugaan dubbadhe. Ati boota kana dubbisteetta? Aboo afaan Oromoo siif hin galu sawiyyee. Haraa naa gala. Okay si gala. Yooniin Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati. Yoon jedhe. Maaliif lola kajeeltaa? In kajeelle goobas isin gaafa sekendii takka deebisi. I don't want to waste my time. Sa'a kan keen gubin atilleen. Gubaan jiru bakka ani koo shorti miseejjisi. Na dhaggeeffadhu. Obboleessi na dhaggeeffadhu. Amaanu'eel. Amaanu'eel jechuun. Abooniin beeka Amaanu'eel jechuun sirna beeka. Wangeela sirnaan dubbise malee si gadi hin dubbisne dhugaa feete. Amaanu'eel ingiliffamoo. Amaanu'eel ingiliffamoo. Amaanu'eel jechuun ingiliffamoo. Na dhaggeeffadhu goobasi. Nama dhaggeeffadhu profeetii maqaa guddaa kana baadhattee deemta maali? Dhaggeeffadhu. Waan siin jedhe. Na dhaggeeffadhu. Obboleessi kan kiristaana. Ani kinin jedheen Amaanu'eel jechuun. Kan waraabbii keessa kaa'amee hiikoo isaa nu himan waan Amaanu'eel jechuun afaan Oromoon ta'iniif hiikoo nuyi kan afaan Oromootitti Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuutti hiikama jedhanii nu kaa'aniin jedheen. Inni akka jedhe Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati jedhe. Anaatu sirri moo isaa sirri? Ilaamee sitti meera malee. Ilaalee samii ol ilaale. Samii ol ilaale. Nan hubanne malee. Maraattu. Deema jalaa fagaadhu. Ilaamee deemsa miilaali. Nalaali natti haasa'in sin jedhee bar. Maali jedhana? Maarrakkanne uummataa hojii. Afaan Oromoo kijiba akka wal sattartu gartee faawundeeshiniis kijiba irratti jaalamte hundeenis wal. Kana shashafaanu. Ani kanaan gaafadde siifaan akkam nagaan siifaa ta'u. Biiftu jirtu. Jarana dhiifama naa godha. Waan takka namni isaanii wangeela ofii kijibanii wangeela isaanii irratti ni beeka akka hin jirre. In kijibeen jedhuun dogoggoree jiran jedhuun. Dogoggortee jirta jedhin hin jenne. Abu Talaa ima rakkanne uummata ana furaan irraa fudhadhe torban kana hanqaan biraa deeme imala uummata kana. Giseen gaddeebu waanuma addaan gaddeemina. Quraanaa miti bar jedhana ani quraana irraa isin dhorkutti hin jiru wangeela keessanii. Kun quraana kiyya seetanii ifi itti kijibdanii hin kijibinaa wangeela kana wangeela irratti hin dabalinaan isin jechuudha. Amaanu'eel jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuutti qartee caafamee jira. Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaa jettan. Ji'aarra dhufe Yesuus fayyisaa biyya lafaa nuun jettan. Har'a Amaanu'eel fayyisaa biyya lafaa ta'e. Hiikoon eenyu namni wangeela kana isinii kan hin dogoggore.
hafuura kijibaati san. Islaamaa isinii barreesse akkasitti maaloo maal taata nagaan isiniif haa ta'u. Eenyu dura dhufe biiftuu fi siifan? Ana tolu federa dhugaa dubbachuun jechuun duraa hin sobee Akkas yoolata hanqanumaan barbaade. Amanuel jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Hanqanuma wallahi hanqasumaan barbaade. Kanuma yeekam godha. Mee jara gurguddaa kun profeet ta'ee hin dubbatu hin dogoggoree hin kijibee hin jedhu. Meebii gurbaa saniituun dhiifneen si'a hin garafaa qabee. Maali jedhan? Ani waloo asirra taa'ee eenyu si gubbaa Abuu Xalaan kijibe koofiyaa isaa tanarraa fuudheetiin hin kijibde quraan irratti bu'ii deemin jedhan. Wallahi akkasuma ustaadoonni kiyyoon namni tokko bar dogoggoruu ni jirti. Aboo irra deebi'eeti waan kan hin dogoggorte moo eessa jira wangeela keessa jira eeniin jira siifin fidanaan jedhee osoo barbaadu kuteewu. Deem fidiin jedhee naan fudhadha. Dhufee na dhagee kana ta'e hiikoo isaanii beektaa oriijinal beektaa maaltu wangeela dubbistee maal taate aboo kanaa miten hayyee hin dubbisne ankaniin arge Amaanuel jechuun akkana qofaan arge yoo akka hiikoo biraatis qabaatee nuu fidi hallaqee mataa nu baxabbaxanii nagaa biiftuu akka miti ammallee harka wal hin qabne kanatti moo akkanuma jirtan. Ammallee hedduu konaaf jira jechuudha. Maaltu si keessatti hafe maaltu si keessatti hafe waaqayyoon tokko jette hin du'u jette kaleessa beeka arra beeka borumti beeka waaqayyo hin nyaatu jenne hin dhugu jenne dubartii irraan dhalatu nama anaafeetii dhalata waaqayyoon qaama saalaatiin gadi hin bu'u anaafeetii qaama saalaa harmee teenya keessaan gabbu'a waaqayyo xiqqeenya arrabsoodha san. Haadha teenya aniin xiqqaan kunuu kan waaqayyoon irra guddaa qaama isaa harmeetii boochisaa caccimimuu sana ati dubartii ati ilmaan hin qabdaa biiftu. Laakiin qabani. Okay, nama dubartii deettu takka argitee beektaa? Nama argeen beeku dhugaa. Yaa rabbii kiyya meeta argite tam hin jirtu ati akkuma dhiiraate doon nis hin deenne nama adees hin argine. Okay, siifan meeqoo siifan isin raaya? Siifan nagaan siif haa ta'u. Amiin hojjamanu. Daa'ima hin qabdaa? Eeyyeni. Hin qaba jedhe. Itti gamma hin qabdaa miti way sobde. Hin sobne. Cimimmuun sana akkuma namni deemee gartee yaani haajaa gartee xixiqqoo haajaa gartee mana jedhuuti moo nama rakkiti moo nama rakkitu wangeela keessatti cimimmuudhaan hin deetta jedheen abaarsa gartee waaqayyoon akka kakuu moofaatetti irra kaa'e dubartisan akkasuma deetteemi. Yaa. Nama hin laaleessu nama hin dhukkubsu cimimmuun. Dhiirti waa takka irraa quban qabdu biiftuunis hin beektu akkuma dhiiraati hanqa deettu. Hin dhukkuba malee. Okay. Waaqayyoon akkasi Mariyamaa rakkee Mariyamaa akkasitti cimimuu sanuma akkasumatti hin dhalata ilmi namaa akkasuma dhalata. Miti gara biraatiin dhalata. Mariyamaan haga namaa hin dhiphanne ka jedhamu dhagahee jira. Eessa dhageesse? Yeroo barsiisa. Mariyama guyyuma tokko cimimuu sii dubbattee beekti. Ani dhageenyaan nama dubbisullee miti garuu isaan waan namni jedhu kanaan nu rakkee bara akkuma miidiyaa OBN fi OMN fudhateetuma deemu dubbiin dubbii fayyina hin ta'u waan akkasii ustaada dhaggeeffataniituma deemu barsiisuma lallabuus hunda aamin kana shidaa jedhuus ka faarfannaa jedhuus no ija waaqayyoon sii kennee waa dubbisi argii amani qoradhaa isa hamaa fi isa gaarii addaan baafadhaa jedha sammuu nu kenne boo maali jarana yoomitti fayyadamuu deemtan. Namni jawwaalaa meemorii waa irratti suuraa fi viidiyoo irra waraabbata sirba fa'a waraabaa waa asirratti waraabaa dura ija tana banaa jirana. Kana isin jechaa jirra. Sammuu kiyyaan hin deemin an sammuu kiyyatti hin fayyadama kan keetitti hin fayyadamu. Namni xayyaara tolche siifan hafuura qulqulluu fayyadame. Lakki. Xayyaaraan biyya irraa kaatee biyya arabaa maaliin deeyte? Xiyyaaraan hin dhaqe. Maasha Allah hawwii hafuuraan deemte? Xayyaara san ilma namaa tolcheemi? Eeyyen. Ilmi namaa san hafuuratti fayyadame moo sammuu waaqayyoon isaa kenne fayyadame? Sammuu waaqayyoon isaa kennetti fayyadame. Sammuu ni qabda moo hin qabdu? Ni qaba. Itti fayyadamtu moo hin fayyadamtu? Na fayyadama garuu. Okay, let's see akka itti fayyadamu. Nama dogongorsa. Sammuu moo? Yaa. Ayyee. Okay, Yesuus akka jedhu. Yesuus ani dhugumaan isinitti himaa jedha. Ani dhugumaan isinitti himaa jedha. Gartee ani dhugicha waaqayyo irraa dhageen isinitti himaa jedha. Dhuga moo soba? Sammuu keessatti gaan fayyadameeti. Yesuus Kiristoos waaqarraa dhagaa malee ofirraan dhaga'u. Dhuga moo soba?
dhugaadha garuu ani kana sun taane ofii kiyyaa isaa warruma keenyarraa gaafii qaba waan walxaxaadha baay'ee kitaaba keessatti amma warra keessan ta'e wajjin gallu kam goone isaa siif hinna nuti. nama tokko akkuma taatan ta'a fida. Ofiifuu dhufa immoo tokko kanaan loluus hin dhufa. Bareeda yaa jirana dubbii Yesuus Kiristoos dubbate kallatti naman dhibu yaa siifaan maqaa kan kee kan ati moggaafattee siifaanii fi ofiin jettee mi siifaan ati biiftuudha jedhee siyaamuun kiyya dogoggora siifaan jedheen siima ni awwaatta miti maqaa ati barreeffatte dhugaa ta'us dhara ta'us kan kee sii beeka harmeen sii baaftu ati baafattus abbaa manaa sii baasus Yesuus Kiristoos eega wangeela irratti ani dhugicha isa waaqayyorra isin ati waaqa jettaanii ati Yesuusin waaqa jettaan inni ani waaqayyorraa hin dubbii dhagee'u dhugaan waaqayyorraa dhageen isinitti himaa jedha isin jedhe yaa warra Yihuudoota isin ana nama dubbii dhugaa waaqayyorraa dharan dhagee'u siyaasaan dhagee'u kijiba piraankii miti ana nama dhugaa isinitti himu ana nama akkana ajjeesu barbaaddanii jedhe ani nama jedha isin namaa miti jettanii mee dubbii kan fudhanna yaa jedhan numa rakkanne jedhan nullee nusi sadii illee tokko illee jecha amma giraan gabba'ee deebisuu hin dandeenye waan ta'eef ani safara keessa hin jiramu. Umaatu is okay waanuma wallahi ani aannan si shawwaduufis bu'aa takka maanin si shawwaduu hin jiru hatta hattuunii fi hatta seexaanii nu jireenya bara barbaadaa bara karaatu jallate duraa miliqee malee hattuun ka waatu ka ejju kan nama arrabsu biyya lafaarra kan nama fixullee milikii fi hitilarii fi walaa biyyirraa hundi siyaata jireenya bara argachuu feete ammoo karaan itti akka gaalli lilmoo yookaan lilmee qaawwa lilmee keessaan bahutti fakkeesse. Walii galee soo saniif mee kadhaa Yesuus barsiise takkaan si garsiisa wooma saniin dubbisan waa takka wallaahi jarre. Osoo wangeeluma kana Maatiyoos Marqoos fi Luqqaas dubbii Yesuus biyya lafaarraa amma 3 fi baatii jaamu kana barisan fudhatanii qaata takkaa kiristaanummaa keessaa ba'an takkaa islaama ta'an. Ammoo Phaawulos qulqulluun Phaawulos akkana jedhe Efesoon akkas jedhe Xiixoos Maatiyoos akkana Yesuus jedheen jedha Phaawulos akkana jettee jettan. Nama fakkeenyaaf mee waa si gaafadha siifan. Abbaan kan kee as dhaabbatee ajaja tokko si kanne hin deemin mana kanaa yoon siin jedhe ani mana kanaa deemi siin jedhe ajaja eenyu dursitee fudhatta. Kan abbaa kiyyaati. Goobas yoo gartee Phaawulos fi Yesuus wal bira dhaabbatanii Phaawulos ani nama siin jedhe Yesuus ani nama jedhe Phaawulos namaa miti Yesuus hin jedhe kan fudhatta. Kan Yesuus jedhe fudhadha. Akkana jarri dubbii Yesuus kaanii Phaawulos nu lallabu jiran. Orjiin dhufte mee qoy. Orjiin hagaan siif haa ta'u Itoophiyaanis dhufte Oromiyaallee nu fidaarra Tigireellee Soomaaliyaallee Keenyaallee fida biyya hunda. Urjii. Bacaaliit mun networkii kiyya moo Abuu Xalaa networkii kan kooti? Laakii jira keessa. Okay. Itoophiyaa. Mataa hidhatee deemu kun Islaamoo Kiristaanoo? Hunda maaliif beeynasa? Kanaan nu dhibe yaa urji eenyu yaa siifan. Waan kanaan nu dhibe wangeelli kallattiidhaan nutti himee jira bara. Isin illee yoo beektan tarii fanaa gootan silaa dubbistanii jirtu waan ta'eef ani dubbisee gochuun dadhabe. Maal jedhaa jalqaba waan baay'ee. Adamii fi waan dura Kiristoostu jira jedhan asumatti Mariyaamtu dura jira jedha kuni gaafii baay'ee ifa gubbuma kana jirudha nama rakkisa. Maali? Yaa ammaati fakkeenya Yesuus illee akkamitti namni Mariyaamii illee Yesuustu uumee jecha ammoo Yesuus okay biyya sanuma dhiisi harmee tanteetii fi ati biyya lafaarra eenyu dura jiraati? Haadha kooti. Haadha keessirra argame moo atiitu haadha keessirra argame? Anatu irraa argame. Yesuustu Mariyamarraa argame moo Mariyamaatu Yesuus irraa argame? Yesuustu Mariyamarraa argame. Kanuma jechuun jarri kanumatti gartee maal jedhan kijibii jedhan harargeen akka jedhan kijibaa dhugaataa jedhe boo tokko. Numa kijibii jedhe kijibii. Sooshaal miidiyaa taraa kan guyyaa abiyyiin Oromoo miti bara jaalanii dhufee bara. Osuma kijibduu nama kana namni kunis fudhatee ani Oromoo miti fin jedha boodarra. Oofanii hafarsanii kana godhan malee waan akkasii hin jirtu. Ni dhalatee jedhan. Qaamni dhalate tokko eenyu kan dhalate Mariyamarraa gadaameessaa keessa. Mee waan sin jedhu
waaqayyo abbaan ergamaa isaa Gabri'eel Jibriil malaa'ikaa jennuun gara Maryamaa ergeettee ni amantaa meetis Eeyyan. nulleen ni aman yeroo waaqayyoon ergamaa sanitti ergu yaa Maryam yaa dubro yaa intala dingili ta'in ejjin yaa qulqulleetti waaqayyo tokko gartee lammaffaa na cina deetta waaqayyo xiqqaa tokko jedhee immoo ilma deetta jedheen Een. ergamaa waaqayyo gaafa Maryamii dhufe ilma deessa jedhee immoo waaqa deessa jedheen ilma deessa jedheen Ilma deessa jedheen. ilma deessa jedheen Kanan beeku akkasuma sirriitti. ilma jedheen goobas akkasuma in deessi in ulfoofti ilmaas in deessa maqaa isaas Yesuus jettee itti moggaafte jedheen ergamaan waaqayyo Yesuus maqaa isaa Yesuus beeka ilma beeka waaqayyo abbaalleen Yesuus gartee ilma Maryamaan akka deessu nama akka deessu beeka waaqayyo abbaarra beeyna barsiisonni keessan dhufanii asirratti gartee waaqa deesse nama deesse beeka Maryam okay Maryam waaqaan deettiif beeyti moo nama deessattiif beeyti Aniin deessa anamma kana sirriitti ibsuu hin danda'u garuu hin deessa. ibsaa miti himame bar waan ibsituu miti bar ilma deessa jedheeni ilma deesse ilma jechuun nama bineensaa miti saree miti jaldeessaa miti ilma dhiiraa deessa jedheen sanuu walii gallee namaan irra bilbila jira dubbadhaayyee Akkasumarra dhaamsa tokko garuu dhaammadha jechaadha. ishee Warreen deemii baradhu jettanii mee mana banaatii nama barsiisaa osoo nama narrabsiin nama ati waliis hin arrabsitanii nama dhiisan ariitu hundi ati keessatti. guyyuma tokko abuu muwaas bira dhuftee naan akka namni hattu hojii deemu hattu hin lakkaawama miti ati as dhuftee naan Keessaan yoo illee wangeela lakkoofsan qabu amma. yoo Kanaaf wangeeluma hin ta'u hin bantee ati gartee boqonnaa tanaa dubbisaa ta'een garee shaadaa bira turte maqaan si bade jechuudha. Maqaan si bade hulii ati kuni boqonnaan kun keewwanni kun warra islaamaa irraa fidde deem shaadaa qabadhu sin jedhan malee namni hulii si fudhatu hin jiru ati. Hin simatan ati gara Sin kiristaanaa. beeknu iyyuu namaan jedhani. Akkasi Ammoo kiristaana sin ta'uu beeknu jedhani. osoo ati teesse ani kiristaana Yesuus goofta Iyesuus waaqa osoo teettu no mee waldaa kamii dhufte kiristaana jechuun akkami qormaata akka Yesuus seexaan qoranna sin fudhatan marraa dhibban kiristaana Yesuusiif hin sagada jedhime kirrii fannifadhu sin fudhatan kijibduudha birriin bitamtee sin jedhan namni garee shaadaa dhufe maqaan waa bade ijoollee tan jedduun maqaa bade tana ijoolleen jibbitee bara kiristaanummaa baay'een hin reeban achi nutis kiristaana fi jenneeti ijoollee hedduu reeban so akkam taana waa rakkanne yaa rabbi rabbiin rakkina kana jedha isin haa baasu siifan Yaa amma gaafiitu gaafadhu warri seentanii na deebisuu dandeessan asitti koomentii fi keessaan naan barreessina. Kitaabuma warra jira jechuudha. Kitaaballeen yeroo dhiyoo tanan dubbisuu qabe. Asumaan galatooma of na yaadachiistanii. An duraan baay'een dubbisu. Ammallee xiqqoo reeffan jalqabee jira. Kama jalqabe keessaa gaafii kanatti ta'e. Ijoolleen addaa lamaa san dhiifamanaa godhaati maqaa isaanii osoo abili akka keenyaatitti ustaada maal akka maqaa isaanii arabii fa ingilifa Haabiliif qaabil. yaa Abeeliif qaa'eel natti fakkaata. akkas jedhan isin abili fi qaabil jennaan qaa'il jettan isin Achumattiyyuu wanni kun baay'ee ulfaataadha. Abeelii fi Obboleeyyan? qaama ijoollee addaamii tana lamaantu jira Wal fuudh. lafa kanarra yeroo Eh. sana jechuudha. Ijoollee tana lamaaniin alaa fi addaamii fi waaniin ala homtuu hin jiru. Akkamitti aayelee isaaniitii fuudhee qaayelee isaanii. Isinillee saasanitti hin dhalanni jira lamaantu jira. hortee ilmaan dhalan san obboleettuma ofii fuudhe jedhame Akkas jedha kitaaba irratti. Muqannaa si yoo yaadachuu baadhe namni yaadate xiyya tokko meeshaa ingiliffaa. Yeroo sanitti akka islaamaatti asaanuma jaruma obboleettuma taraa halkanii guyyaa warra waan wal fuudhan malee. Na kofalchiise dhiifama. Maal inni? Nama kofalchiisuu miti. Asiin eenyu kanneen seera
namni chap godhee gizeedhaan dafee baasu laalame. Eessaraa dhufaree hortee iyyuu hin fuudhin. Jinni waa fuudhanii nama fuudhan obboleeyyan fuudhanii. Lakkuu yaa waliin dhalatanii jechuun akkas lakkuu waliin hin dhalatanii dhiira lamaan hime malee warra lakkuu waliin dhalatan. Waliin dhalatan. Egaa akkas ta'e immoo ijoollee durbii fuudhuun hin danda'amu jedhama akka keenyatti isaan ol fuudhanii jiranii hoo akkamii? Dhiira jechuun warra waliin dhalatu laa waliin lakkuu akka ajaa'iba gaafa waliin fuudhan. Jechuun kun seera rabbiiti amma fakkii seerri rabbii akkasuma jiraate akkanuma deemaa jaarraa ta'u gartee yoo seerri sana akka jiraatu taate namni heerumin kallattiidhaan waaqayyo addaa qoode. Keenyaaf Aadam eenyu fuudhe? Qaama isaarraa tolcheeffisa. Ooftaa baatee bara. Isuma keessaa baatee mi? Akkasii jedha kitaabni. Beekase kaalaal. Waaqayyo godhee. Biyyoorraa kan naman dhibu kan isaanii naman dhibu miti. Kanaas jabaate. Kana waaqayyo seera godhe waan garii waan sammuu naman wachuun gartee waan waaqayyoon seera godhe takka waan karaa waan akkasitti ture naman dhibu. Naman dhibu. Arra maarreen islaamni maal fuudhee jedhan duuba akka kakuu moofaatitti kun jarri obboleeyyan waliin dhalatan wal fuudhaatu mun turre eenyubbaa isaanii irraa fuudhan warri katabdan koottaa hin seentan dhiirti koottaas ingiliffaa tokko haayilaayitii godhe akkasuma dubbadhu abdii. أستاذنا كم تانا يا جماعة؟ أبو معاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو طلحة ما جرتو أنجراي جرتو بر Lammii fool galchaa siifan wayii. keeta isaan baasuudha kana sumaanuu madhaggeeffadhu. Okay. Seera uumamaa boqonnaa 20:12 irratti akka jedhu karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kootii haati koo isheen deenye malee intala abbaa kootiiti booddee immoo haadha manaa koo taatee jedha. Intaluma abbaa isaa fuudhaa ture seera kanaan duraa keessatti. Kan qaabiliif haabilillee Aadam ijoollee baay'ee ofiisaatii akka qaban eeruu kennaa ture. Ustaazina deebi'anii bakkuma sanarraa caffata kana baasaa innaanan ba'ee deebi'ee kana jedhee asumanitti sii fufu. Dhagaan jira. Azaanaa jira waan ta'eef. يا جماعة تتوقع مين أججمان جرو مني نا أججمان جرو مين روتا كوندي كيسنو تاب قد أكو بلين كيلي قد نا أججمان جرو والله نما قل شو دندا أنجرو وري موري ترى نما قل شاء بارك الله فيكم وري كان أمو تتوقع نما كما دبا فرتو جرتني ماني وانا أججمان جرو في وندي كيسنو تتوقع جزاكم الله خيرا كو بلين كيفي تاب اللي قد أن اللي ريبورتي كبا دبي جلال اللي جرا كان أفنتي فكاتو ما نا أججمان جرو إنه قلشنا سكوريتي قلشا سكوريتي ناسينو كريستانو نبرا ليو جراجراتن هاسينن أيه أكس وما أني قسيني نما لالو دندا أنجرو جيتشو أبو طلحة جلستني
Asin gidduu dubbattanii Nagaa nageenya. jirta fayyaa keetii? Nagaadha alhamdulillah. Eenyutu dubbachaa jira argaan jirullee abbaa caalitii fi Abu Talhaadhaa fi Ustaaz Abu Mu'aad qofa argaan nama biraan argu. Ani sitti dubbachaa jira nabbiiftuudha. Sagalee kiyyaan dabarinu lallabiini. Okay. Akkam jirta biiftu nagaa keetii? Akkaan jira Asa kana kana rakkatti rabbi. bulu. Taajina dhufa. Baga jiraatte baga nagaan dhufte ana dhufisiin jenna. Galatooma haynuu lallabaan. Sitti lallabnaa? Nuti lallabaa. Ati yoom Gaaffii qalbii qaba ture jijjiirratte? garuu Abbaa caalii ol fuudhaa jamaa abbaa caalii achi gubbaatti ol fuudhaa. Gaaffii qabdaa? Maal ture gaaffiin kee? Ijoollee maaliif akkana nu gootu ture? Ayyee. طيب islaamummaa irraa gaaffii qabdaa? Islaamummaa irraati immoo jechuudha. Rabbichi haa qajeelchu yeroo jettanii fakkeenya maal jechuudha. Tokko immoo isin yaa rabbi nu qajeelchi jettu miti. Isin qajeelchi yaanii jechuun dura osoo islaamummaa fudhatiin dura rabbi isin haa qajeelchu jettu namaatiin jechuudha. Jira ustaaza kam Abbaa jirtan nagaa caalii. keessan yaadamtan abboo laa ilaaha Yaa illallah. ila maaltu hirriba isin kaase?